yoo arkaana kana guuttate malee nikaan fayyaan ta'u aanaan nikaadhaa tartiiba qabaa sana nikaan gizee hidhamu akkam hidhama haadaan hidhama namni nikaa godhu waliyyummaa jaaniin waliyyun nikaa jaaniin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd sagantaa jenya sagantaa torbaaniitii wajji wal qabatee gaafii wan dhiyaateef deebisaa ishiidhaatti laanneetti eegasii gara seenaatti dabarra gaafiin har'aan tanaaf dhiyaatanis namni tokko halaalatti nikaa godhachuu fi yookaan nikaa godhuun ni danda'amaayi halaala ta'e namni nikaa godhatu yookaan godhu san biyya biraa jiraatee kunis biyya biraatti nikaa waliif godhuun ni danda'ama moo akkamii waan jedhu irratti akka ija shari'aatti akkamiin ilaalama zamanni amma keessa jirrus zamana teknooloojiidhaa wajjin wal qabatee namni bilbilaa fi kan kana fakkaataniin nikaa godhachuu hidhachuu yookaan namaafis hidhuun ni danda'ama waan jedhu irratti akkuma beekamu nikaan akka shari'aadhaatti nikaan yookaan fuudhaa fi heerumni arkaana qaba bu'uura isaaf guutamuu qabu ulaagaalee isaaf guutamuu qabutu jira ulaagaalee san dura laalleeti eegas boodaan nikaan ni taamoo hin ta'uu murteessuu dandeenya saniif nikaan bilbila wanni jaan ammaan tana dhuftee duraan hin turre gaafa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan hin turin waan ammaan tana dhufe khaysaay haa ta'u nikaan akka shari'aa islaamaatti wanni taa'ee maal guuttachuu qaba waa 5 yookaan 4 jechuu dandeenya guuttachuu qaba nikaan tokko godhamuudhaaf fayyaa ta'uudhaaf waa meeqa guuttachuu qaba waa 4 yookaan waa 5 guuttachuu qaba wanni sunis arkaana nikaa jaamee beekama heera islaamaa kan nikaadhaa wajjin wal qabatu wajjin san keessatti maal jaamee beekama arkaana nikaa jaamee beekama arkaanni nikaadhaa 5 jechuu ni dandeenya 4 illee jechuu dandeenya rakkoon qabu akkaataa itti jaamu jira dura nikaa san godhamuudhaan dura namni nikaa godhu wanni inni godhuu qabu gaafachuu qabu fakkeenyaaf nikaa naaf godhi jee namni tokko gidee itti dhaqu namni sun maal dura wanni gaafachuu qabu isiin tun intalti inni nikaa godhuu fi deemu tun abbaan sii ni jira jee gaafachuu qaba abbaa isii obboleessa isii akkasuma yoonii fi akaakoo isii abbaa akaakoo dabra abbaa boodaan akaakoo dabra akaakoo boodaan akaakoo akkasuma deema yoo sun hin jiraanne obboleessa dabra obboleessa tiruu obboleessa abbaa yoo kun hin jiraanne gama adeeraa dabra ni jira adeerran siidhaa bikka silaa isiin nikaa itti godhachuu barbaaddu san jechuu qaamaanis jiraatte hin jiru jam eegas boodaan namni naannoo san adeerraniis hin jiranii ilmaan adeerranii kun tartiiba aanaan nikaadhaa tartiiba qabaa san akkuma amma durallee irraa dubbanne kana gaafachuu qaba eegas yoo mee namni nikaa godhatu sanoo jee gaafachuu qaba kan nikaa godhatu eenyu jaarsi kan fuudhu san ta heerumtu sanoo nama akkami isiin nama takka heerumee beemo nama hin heerumin immoo kana hunda adda baafachuu qaba eega kanaas addaan baafatee shaahida jedhee waamamuu qaba shaahida jechuun ragaan namni nikaa godhuu san nikaa godhamu san irra ragaa namni lama jiraachuu qaba saniif arkaanni nikaadhaa dura waa hunda dura kan guutamuu qabu waliyyi nama nikaa godhu namoota nikaa godhatan lameen walitti tokko jechuu dandeenya lama waliin sadii jechuu dandeenya shaahidaa wajjin 4 eegasii siigaan hidhama fakkeenyaaf afaan arabaatti maal jaaniin ankahtuka jaan yookaan zawwajtuka waa lamaan jecha lameen kanaan hidhama afaan arabaatti yoo nama afaan arabaa beekute yookaan ammoo namni hundinuu akkuma afaan isaaniitti ulamaa'iin gurguddoon jechuudha tarjamaniifitti hidhamaaf jechuudha kan maxxanfadhe jedhus nikaa siif godhe jedhus siif qindeesse jedhus akkasitti godhama waliyyi nama nikaa godhu aanaa nikaadha sun eenyurraa ta'uu qaba warra intalaarraa ta'uu qaba jechuudha abbaa isii abbaa abbaadhaa akkasuma obboleessa isii adeerran isii ilmaan obboleeyyan isii adeerran isiidhaa ilmaan adeerranii akaakoo adeera abbaadhaa adeera akaakoodhaa akkasitti isaan kun isaaniitutu itti gaafatamummaa nikaadhaa san harka isaanii jira jechuudha kan nikaa godhuu danda'an abbaan namni nikaa godhu san jiraachuu isiin jiraachuu eegasii siiqaan itti godhamtuu fi shaahida jiraachuu qaba
خنا يوني في قوتة نكان ركو إنك أبو نكان سن مالتا فياتا يو خنا هن قوتة نكان سن فياتا وهندندو خنا هن قوتة هقا جنو فكينيا بالبلان يوته بالبلان كمتي رجان بهون دنديم سجلين نماني جيرم سجلين فردسو في كلسو اتتبجو دب يحصل التلاعب تبع التخيستي مال شودا في التاللان وان ارقمو تاتو فجتا علماء الرهدون بالبلان نكاغدون انتهو جان قرو انديسو ندنديس انديسو قاعدتو شاهدا وليين جتشولا ابا يسير راتهوس نمني انا يسير رابك سنتي ولك ابامني رقان نمني لما ولك ابامي اكسو ماماسيس ابا نمني سلاني كان قد اموفسن اني سني سجتي ارقمي eega jarra kun hundinuu argame namni tokko akka jaanii nikaahidan isaan san afaan kaayu halaala isaaniif qindeessuun ni danda'ama sun rakkoo hin qabu maaliif ragaan ni jira waliyyiin ni jira akkasuma gurbaan ni jira kan nikaa silaa godhatu intaltinis ni jirti gidee jaani sichi fidanii kaayan jechuudha miti haala kanaan halaala walitti qindeessuu fi nama saniif akkana jee walitti qindeessuu ni danda'ama malee nikaan ammoo halaala ta'ee waliyyiin halaala ta'ee godhuu miti yoonii fi isiin fagoo jiraatte fakkeenyaa biyya biraa jirti intalti isaa namni silaa nikaa godhu sun biyya biraa jira kan nikaa godhatus bikka biraa jira maal godhuu qaba bilbilee nama bikka buufachuu qaba maal jaaniin wakiilummaa godhachuu qaba sanii fi nikaan gidee godhamu haala kanaan godhamu wakiila isaa saniin bikka buufatee namni inni bikka buufate san nikaa irraa dabree godhuu ni danda'a. Osuma as jiruutu nikaa nama bikka buufatee ati nikaa irraa godhachuu ni danda'a. Ni danda'a akka shari'aadhaatti. Ammoo ta bilbilaa ulamaa'iin hedduun bilbilumaan nikaa siif hidhee jechuun sun hin taatu. Kunis bilbilaan nikaa sirraa ga'ee baladhee jechuun san hin taatu jaan irra hedduun ulamaa'idha. Maaliif sagaleen waan ragaa irra bahuun hin danda'amne sagaleen ni jijjiiramti. Sagaleen sun ta biraa ta'uudha malti waan jijjiiramuu maltuuf jecha kun bikka san keessatti dogoggorri akka hin taaneef bikki kun bikka of eeggannoo godhuu qabnuudha. Nikaadhaa wajji wal qabate gaafiin biraa gaafiin lammadaa namni harma wajjiin hodhe yookaan wajjiin luuge akkam ta'a waliif obboleeyyan ta'a? Obboleeyyan ta'a akka shari'aadhaatti. Waan jettu irratti namni harma waliin luuge haati takka ilmaan tokko yoonii fi kanuma ifiif hin dhalinu harma hoosifte maal jaaniin khamsa rada'aat jaaniin hoggushan harma isiidhaa namni kan hodhu yoo hodhe namni sanis akka ilmoo isiidhaatti ilaalti shari'aan akka ilmoo isii ilaalti isiin san uduwa duraan balleeysitu ajanabiin taatu akkuma haadhaati ilmoon isiin dhaltes akka obboleeyyaniiti uduwallee walirraan balleeysan walillee fuudhuun dhoorkaadha akkuma obboleeyyaniiti jechuudha. Mahaarim jaan akkuma obboleeyyanii. Keessaa'u namni isiin harma hoosifte san namni sun isaa fi dameen isaati ammoo farii isaatii fi obboleeyyan isaatiin garuu isiin isiidhaa fi asliin isiitii fi fariin isii dameen isiitii fi hawaashiin isiitis irratti haraam ta'a nama san irratti akkana jechuun maal jechuudha. Namni takka harma daa'ima tokko hoosifte isiin san akka haadhaa taatiif haati isiitis akka haadhaa haati isiitis usuuluhaa jechuun hundeen isiidhaa namni isiin irraa dhalattees akkuma ilmaan isiitiif akaakoo taaniin nama isiin harma hoosifte kanaafif akaakoo abaabilee akkasuma deemti jechuudha. Isaan kun hundinuu akka inni kun ilma ta'eef jira. Akkasuma dameen isii ilmaan isiin hortees obboleeyyan nama kanaa wajjin. wal fuudhuun dandeenya jechuudha. Hawaashiin isiitis obboleeyyan isiitis nama kanaaf haboo akkasumatti ta'aniif jechuudha. Haboo fi kana eeysummanii fi kana fakkaatan. Garuu namni sun namni harma san hodhe yookaan luuge san maal isaatu haraam ta'anoo san irratti damee nama saniiti damee gaa jennu ilmaan nama saniiti malee obboleessi nama sanii maal ta'uu hin danda'a namni san ajnabiin ta'u jechuudha. Obboleeyyiin nama saniitii fi namni isa kana harma sun isaaf haadha ammoo obboleessi isaatiif haadha ta'uu hin dandeessu. Obboleessi jechuudha. Obboleessi isaa nama san fuudhuu ni danda'a jechuudha. Obboleessi nama sanii obboleessi nama harma isiin isa hoosifte malee obboleessa hoosifne saniif obboleessa wajjin firummaa fi waa takka walitti hin qaban ammoo harma hoosifte kana ilma sii ta'ee jira kun ilma sii ta'ee jira
saniif akka hibbootti illee kanarraa bahuun ni danda'ama jechuudha. Namni harma isaa abbaan mana isiidhaa kan harma inni harma haadha mana isaa hodhe sanis akka abbaa isaa ta'a jechuudha. Akka abbaa nama sanii ta'a. Kanaafi namni harma waliin hodhuudhaan akkuma obboleeyyanii waliin ta'a jechuudha. Bikka gariitti namni kan hin beekne ilmaan fa'aa wal bira kaayee waliif gizee hoosisan deebi'anii ilmaan san wal fuusisuun haraam obboleeyyan ta'anii jechuudha. Obboleeyyan hin ta'u isaan san wal fuusisuun bikka kanatti of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Namni harma tokko waliin hodhe keessaa hoggu 5 ol jechuudha. Hoggu 5 ol osoo amal lama hin guutin. Keessaa madhaaba Shaafii keessatti beekamaadha. Amal lama osoo hin guutin qabla hawlayn jechuudha. Hanga amal lama hin guutinitti yoo harma nama sanii hodhe ilmoo nama saniif tahee jira jechuudha. Saniif bikki kun of eeggannoo barbaachisaa. Ijoollee harma tokko fa'aa waliin luuyde namni garii nama gaarii ilmaan hundaa'uu gizeeni fiyyan harma itti kannitee luuysistu ilmaan luuysiste san hedduun ilmaan keetii wajjin obboleeyyan ta'a. Wal fuudhuunis dhorkaadha. Of eeggannoo godhuutu barbaachisaadha bikka kanattis. Gaafiin teenya waa'ee harma hodhuutii fi nikaa halaalatti godhuudhaa wajjin wal qabatee kana fakkaata. Gara seenaadhaatti dabarra. Seenaan teenyaa seenaa ilma adeera ergamaa rabbii Abuu Sufyaan bin Haarith. Ilma adeera ergamaa rabbii ka ergamaa rabbiitii wajjin guddatan sallallahu alaihi wasallam. Kana akka ajaa'ibaatti harma tokko wajjin hodhan jiruu addaa waliin dabarsan osoo niif ergamaan rabbiin argaman eegas boodaan jiru. Hoggaa islaamummaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam islaamummaadhaan dhufe aduwwii hamaa tahee dura dhaabbannaa islaamaa godhuu ture. Garuu akkasitti nafnee gaafa lola fatihii Makkaa innilleen islaamamuudhaaf yaalii godhee ergamaan rabbiilleen fuula isaanii irraa garagaluu ture. Hamma innilleen if jibbee sodaatee gara boodaatti haadha mana isaatiinis khalaas deemneetuma akkanuma bannee dhabamna yookaan gammoojjii keessa deemnee duuti hanga dhuftuutti ganaa jiruun nutti bishooyte jee hoggaa inni akkasitti tarkaanfii akkasiisan firratti fudhachuu arkee islaamummaan malee jiruunis naammi oytu jee ergamaan rabbiitii sallallahu alaihi wasallamii garaan isaanii laafee hoggaaniif isan dhagyan. Eegas boodaan yeroo hedduu gammachuu ergamaa rabbii akka hammeenya inni ergamaa rabbiitii fi sahabaa irratti dalaguu ture san oomfii godhuuf yaaliif fuula ergamaa rabbii barbaaduu ture gidee hunda ergamaa rabbii bikka hunda jala deemuudhaan garuu gideenii fi ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam fatihin Makkaa dhuftee eega fatihin banamte boodaan arabni walitti qabame bikka jiru hundaa walitti qabame islaamaa fi muslimtootaas bikka takkatti hodduun buqqaasna jaanii hoggaa isaan murteeffatanii ka'an lola Hunaynii kan jedhamu irratti nama 20,000 ol walitti qabanii ilmaanii fi ijoolleef dura kaayanii hudduu duuban deebisu san hundaa buqqaasanii har'a takkaa jiru takkaa dhabama jaanii ka'anii hoggaa dhufan lola san irratti lola Hunaynii jaaniin. Lolli Hunaynii kun lola addaati jechuudha. Isaanii arabni hundi walitti qabamee duula ergamaa rabbii rabbanuuf deemu ergamaan rabbiitii sallallahu alaihi wasallam gideenii fi dhagayaan duulli kun osoo bikka namni jiru kana hin dhufne namarraa gadi baasan maaliif bikka takkatti duulli yoo gaggeeffame gandarratti gandi san miidhaa gaagaama hamaatu irra gaggeeffama. Saniif dafaniiti namni duula san dura dhaabbatu gandarraa dafee gabbahuun barbaachisaadha. Akka miidhaan gandarra hin dhufne. Akkasitti gizeeniif isaan bahanii dafanii afaan baan osoo hin dhufne yeroo san keessatti sahabaanis nama hedduu fatiin Makkaatis dhuftee namni heddummaati. Hedduudha sahabaanis hoggaa kana sahabaa qalbii isaanii keessa maal dhufe? Arra heddumminaaf jecha namni numoo hin jiru jaanii if arkuun itti dhaga'amte. Hoggaa sahabaan if agarte wayawma Hunaynin idh a'jabatukum kathratukum rabbiin hoggaanii fi heddumminni keessan isin dinqisiifate jeen. Falam tughni ankum min Allahi shay'a waa takka rabbi irraa isin hin duroomsine. Hoggaa namni if arge duraan sahabaan nama tokkootu nama 10 deebisa. Nama 10 nama 100 takka deebisa sahabaan. Sahabaan maaliif? Sahabaan wanni isaan bikki isaan itti deeman jannata. Foolee jannataatu itti dhaga'ama hoggaa deeman. Saniif ganda takko gidee dhagan. Jiitu biqoomin yuhibbuuna al-mawta kamaa tuhibbuuna al-hayaa. Akka isin jiruu jaalattanitti warra du'a jaalatu niin sin dhufe jaan.
jechi khuni isaa mudhii kuta garaa isaa keenii keessa kuffaara bucbuccee keessa kaaya akkasuma gaa sahabaan jihaada bahu hunda keessatti wanni isaan barbaadan shahadaa barbaada bahan hoggaanii fi guyyaa lola Hunaynii garuu waan isaan hin eeginiitu itti ta'e akkamitti hoggaa isaan xiqqishoo if dinqisiifatan kuffaarnis maal godhan warri jechu gosti arabni hundinuu kan wali qabame ergamaa rabbiitiif sahabaarra islaamarratti duuluudhaaf hoggaa sahabaan dhufuu beekan gaara keessa mishiggii qotataniiti xiyyaadhaaf qophaa'anii ta'an hoggaa sahabaan gaara idduuchi seenan gaara gamaa gamanaa xiyyaa akka roobaatti itti roobsan haruma kanaan roobaahu hanqa sahabaan wallaaltu takkatti sahabaan hudduu duuba deebi'an xiyyaa sanirraa xiyyaan akka roobaatti itti roobsan irraa hudduu duuba gidee deebi'an eenyutu ergamaa rabbii biratti hafe sallallahu alaihi wasallam abbaas adeera ergamaa rabbii kan gaangee ergamaa rabbii daammii jechuun shahabaa jedhaniin gaangeen ergamaa rabbii shahabaa jechuun tan bayaaba gurraachomminaa fi adiin of keessaa qabdu gaangee san abbaasii qaba harka tokkoon ergamaa rabbii irraa deebisaa Abaa Sufyaan bin Haaris kunis ilmi adeera ergamaa rabbii kunis arra sayfii isaa galkaa cabsee keessaa baasee arra ammal mawtu duuna rasuula rabbii irraa osoo hin deebisuu du'uun qaba jedhee murteeffatee ergamaa rabbii bira dhaabbatee deebisuu loluu ture ergamaan rabbiitii sallallahu alaihi wasallam goota namaatii jeyna namaatii hoggaa lolli hammaate jeyna jechuun sahabaarraa kan ergamaa rabbii dhiyaatee lolu kan isattichi dhiyaatu jechuudha durarratti deema lola san hundaahu ergamaan rabbii biyyee fuudhanii ummata kuffaaraa kan sahabaanuu hudduu duuba xiyyaan itti roobsee deebisan keessatti biyyee fuudhanii gizeenii fi shaahatil wujuu jaanii facaasan biyyeen nama hundaa'u seente kaan ija keessa seente kaan funyaan isaanii keessa seente jechuudha tokko kan seeniin hin jirtu hoggaa kana abbaasiis yaa kiiloomeetira meeqatti lallabee yaa ahla badri yaa ahla bee'at ridwaan sagaleen hoggaaniif yaaman Abaa Sufyaan bin Haaris bikka kanatti shoora guddaa taphate shoorri inni taphatees hoggaa inni akkasitti ergamaa rabbii irraa mirga ergamaa rabbiitiin gama tokkoon yaabbii ergamaa rabbii irra jiran tana bira dhaabbatee mirga isaatiin seefii qabatee akka leenca gootummaa addaa achirratti calaqqise hoggaa kan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam eenyu jeen kunoo akkasitti nurraa ittisuu ture san eenyu hoggaa jehuun adeerri ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam abbaasis radiyallahu anhu maal jeen bas haadaa ibnu ammik ilma bar adeera keetii Abaa Sufyaanii bar jeen Abaa Sufyaan bin Haaris isa irdaanu yaa rasuulallah irraa jaaladhu jeen ergamaan rabbiitii sallallahu alaihi wasallam faqad fa'altu irraa jaaladhe jee fa'altu godheetiin jira irraa jaaladhe jeen hoggaa kan ergamaan rabbii jecha isaa beekamaa jeen la amrii تقدم فضارب جين جتشولا خاتي في اركمان ربي صلى الله عليه وسلم تقدم فضارب جين اجرتي جتشير كما ربي هون جيني في دغو غمدي رسول ربي تسنرا غمدي جي شورا داچ رملسي كفار دران اسلامني حدودو بديبه ايغسي اسلامني كراجان الفرا والكراجان لولا يچون حدودو بديبو في فلدر ديمون ايغس ارياني بجاباسني انجفنون اسلاما تاتي أكتلكس شورا قدا ورتبتي أبا سفيان بن حارث إلما أدير الجمال ربي حال سنين الجمال ربي تي صلى الله عليه وسلم إيجر رجالتي أبا سفيان جمع قرآنا جرجلي فانكبال القرآن هل كان في ويا قرآن ربي ما أنا إساتي في تفسير ساخي سجل اللالو ما أنا إساتي في قراتي قرآن رتي أتي جرجلي إيش بودان قل فين الجمال ربي تيف خبج مسانيت تكا ألجئه الله لجئ كما ربي صلى الله عليه وسلم فول ألجأنيت معه لا لو هنكا صدها تكتي أبان أسمع حالة كيس جرو أبا سفيان هقاني في إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم جرى آخر الآديمن هدو بوي إسرتي قد قدان الترقام ولا لو سابا بكمتو لك أسيدا بكمتو تن يرثين رسول الله كأسيدا سابا بكمتو جئ أترت إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم اتلاقى هدو إرجمان ربي آخر موسنيس هدو اتلاقى موجين قارو أبا سفيان حالو مسنين جما مالي جرجلي جما إسلام ما قاما في قلبي دان جرجلي
Gaafa mootummaa aangoo Umar ibn Khattaab keessa hoggaanii fi umriin isaa dhiyaatte ajalli isaa duuti isaa dhiyaatte Abaa Sufyaan maal dalage? Boolla qotate qabrii qotee guyyaa 3 osoo hin taa'in du'e jechuudha. Qabrii duruu beeke jechuudha. Abaa Sufyaan hoggaa kana haadha mana isaatiinis maal dhaameef wallaahi jeenan. ولم يمضي علي جين غير 3 أيام حتى حضرته الوفاة guyyaa 3 osoonii fi irra hin dabrin gara akhiraa deeme qabrii harka isaatiin qotate du'aaf eeggachuu ture dura qophaa'ee jechuudha. Haaluma saniin faltafata ilaa zawjatii wa awlaadii wa aalihi ilmaan isaatii fi haadha mana isaa gama isaanii millatee ilaalee maal jeen narratti hin boo'inaa jeen قال علي فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت إيجان إسلامي وتكادلين دلين جينا سنيف نتم بوينا جين خطابنا خيا أديدا مذهب نساء دوسي نساء أديدا ودلين دلين مالف إسلام مان وان أجدور دلقه هندا هني أرارم يفجج ربين بدي في وان أداواس لا إني إفا إسلاما نور إسلاما أدو إسلاما دام سفتتا في قدو ترسن هنده ربين إسا فرارمي غنا أكا أمنا مدالتي الديبي إجرا إجرا تكا ما تعلقت بخطيعة جين تكا دلين دلين جين سنيفو نتم بوينا جين هذا سنين أبا سفيان مارغول فادت روح الطاهرة كما ربي ساديمي روح سائقة باتي أين يرسل فصلى عليه الفاروق عمر بن الخطاب خليفان كما ربي ساتر الصلاة وحزن لفقده باي قد إن اللين أبا سفيان أبو الأف والصحابة الكرام صحابان هدو اللين قدني قروا حال مسنين دوتي إساتيس مصيبة عدوا موته رزعا جللا حل بالإسلام وأهله مصيبة قدو إسلام خيستاتتي لكاومتي إيجا duraan bikkatam irraa jechuudha dukkana keessaa ifa akkam keessa akka dhufe rabbiin khaatimaa isaa tolchee Abaa Sufyaan seenaan isaa kana fakkaatti Sa'ad bin Abi Waqqaas kan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam irmi fidaaka abii wa ummii jeen abbaan kiyyaa fi ummaan tiyyaa maal haasitaani fidaa kee jaaniin jechaaf ja'amaa kan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam haadhaa fi abbaa walitti qabeef manaaqiba isaa keessatti Sa'ad bin Abi Waqqaas irmi jaanii ergamaan rabbii شورا قد قبا سينا سعدين إن شاء الله تربان اتعانو خولت الدفنتا سكندات تعان تخيستي ولد الدفنتا الران تنابا سفيان اسمرت ربنا ورّا وان اكيتيس دلقو خيري ربنا وقلو شينا دنيا اخراج ربنا واباسو قوتو تكنا خنا افترو خايه شورا اسان تبتن اسلام ماداف هنقم تكيچورا اسلام مانگه قد اكمكا قبدو ورّا كمين عرسا ميقا خيسا دبر فمتي اكنو تدفته yeroo hunda jiru aarsaa nuti waan nuti arra islaamaaf ni goone jennuu fi aarsaan isaan nu dura kafalan waan waliin dhiyaatu miti akka nuti illeen ifin guddisne waan takka akka nuti hin tahin ifarkuudhaaf akka jiruu teenya aarsaa nuti kafallee fi aarsaan nu dura islaamummaaf kafalee wal cinaa qabnee qiyaasa goone waan takka akka nuti hin tahin hoggaa ifa garree nuti illeen nu shammir ni jabaanna khayrii irratti takkasiiti warra islaaminaadhaaf illee aarsaa gizee barbaachisatte khafaluufis qophaa'u khafalu sanarraa rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jalaa rabbi nu haa baasu obboleeyyan keenya dadhaboo Filisxiin Gazaa keessatti dararamaa jiran san rabbi cinaa dhaabbatu aduwwii isaaniillee rabbiin irraa haa deebisu keeydii isaanii isaanumarratti haa deebisu ni dhufa guyyaan takka akkanatti nafu guyyaa Yahudaan na duuba jirti khoottu je'ee muknilleen yaa muslim khoottu qaatil jawu jechuudha gocha suuqannee isaa jechuudha dhala namaa irratti namni hin haddanne duguuggaa sanyii ilma namaa irratti gaggeessan akka silaa ni guddanne jechuudha wajjin san godhan jechuudha sanii namarra laawwatamu jira nuti illee wanni guddaan shoorri nuti qabnu gaheen nuti qabnu kana keessatti hoggaanii fi salaanne hundaahu obboleeyyan keenya kan achi keessatti dadhaboo achi keessa cunqurfamaa jiran san isaan saniif du'aayii godhuun dirqama muslimni akka islaamaa qabnu jechuudha isaan san rabbiin akka isaan gargaaru nasrii isaanii akka rabbiin nuuf dhiyeessu nu garsiisu nasrii isaanii saniif kun dirqama nu hundi nu waliif qabnu jechuudha akka islaamaatti maaliif kun maraalaan keessa jirru marahalatul ghudhaa'iyyaa waan taateef jecha isaan saniif rabbi gargaarsa haa ta'u sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbi nu haa baasu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته